Gaafii Jaanet gaafatte akka obbo Baqqalaatti maal naasofne jettu hidhaan guutii nama gooti beekta. Mana hidhaatti an dulloome inni immoo dardaree dhufe. Mana sida ni sodaatan an jedhe roonda inni yoon du'es jannatan seenedha ani immoo yoon du'e azaaban seenedha waan yoon jedhu xiqqoo jijjiirti jechuudha. Waan tokko haasayaa jirra akkuma adda addaatti dhiyeessaa jirra. Jennoo paartii keenyaatti kan jalaqisiisaa jirru. Sagalee maa gallaafatte kan jettaniifi it's for a cause. Biyyi nuti biraa hidhamneef nuti baane jarana takka miti. I'm not going to lie to you. I do not want to add fuel to the fire. Itoophiyaan biraa hidhame ibiddi gamasii bosonarraa itti dhufaa ture. Abii rabbii jedhi ibiddi dhufaa jira waliin irraa haa dhoorginu jennaan didan. Itoophiyaan an itti ba'e immoo ibiddi kallattii hundaan bosonarraa dhufe itti qabatee jira. Yeroo dheeraaf kan hin callisee fi where should we fit in? Rakkoo kana akkam haa goonu? Ulfina sagalee kiyya, ulfina paartii keenya ni beeknanu. Kanaaf maal yoo goone rakkoo uummata keenya ragahaa jiru kana akka dhuunfattis akka paartiittis maal godhuu qaba ka jedhu sirrumatti itti yaadne nu. Anis akka dhuunfatti hoggansa biraa wajjinis mari'anne. Kanaaf uummanni keenya sabaaf sablammoonni sunis rakkoo hamaa itti as keessa jiraniif daran itti hammaataa deemu jira keessaa bahuudhaaf lolli kun dhaabbatuu qaba. Ibiddi kallattii maraan itti qabateera jenneera. Gaafa nu bahu hennu san at least gagama Tigraay dhaamsuu eegalanii turan. Abdii xiqqoo qabaannee turre. Garuu immoo gara kaan immoo belbelchaa deeman. Nuyi kan jenne ibiddi gama maraan waan qabateef gara tokkoon dhaamsitee gama biraa dhiisuu hin dandeessu. Ibidda gama maraa dhaamsii kanarratti shoora keenya taphachuu barbaanna. Saba keenyaafis biyya saniifis kan fayyadu kana jenneet kana nu jechuudha. Maaf hidhamtan ka jedhu piroosesa isaa akkaataa itti hidhamne inni ibsee jira. Garuu this is part of a larger question. Waan waggoota lamaan dabre kana taane maaliif taane ka jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Hacaaluun maaliif ajjeefame? Namni keenya maaliif dhume? Dargaggeessi maal bolosana seene? Lolli Tigraay wajjin maa eegale? Ibiddi biyyattii guutuutti maaliif qabate? Keenya isolate goonee ilaaluu hin dandeenyu. Overall waggaa afran irraa haalli ture osoo wayi waannu baaburri hadiida irraa bahe. Erga baaburri hadiida irraa bahe tokko hin caba, tokko hin du'a. Qabeenyi hin barbadaa. Holistic picture biyya sanii qabaachuu barbaachisa. Rakkoon biyya sanii hedduu wal xaxaa dhufee jira. Kanaaf hidhamuun keenyas dogongoroota hojjetaman san keessatti laalamuu qaba. Ummata biyyaa osoo dubbisiin maa dhuftan ka jedhu dhugaa gaafi sirriiti. Irra deemnee osoo galateeffannee ni gammanna. Sunni haalli sun hin danda'amne. Garuu ummata keenya beegirra haga cinaaksanii haga kamisetti dhufee nu laalee jira. Ji'a lama guutuu waan qabu qabatee ji'a lamaa miti as dhufnutti guyyarraa namni keenya dhufee rakkoo isaa nutti himata. Kan falmusin falmaa kan galateeffatuun galateeffataa. Hubannaa saba keenyaa yaaddoo saba keenyaa hamma tokko akkuma isin nutti himtan kan nutti himeera ummanni keenya. Kanaafillee ummata gunkumaarraa cufannee osoo hin ta'in ummata dhaggeeffannee dhufne. Osoo mootummaan ni mari'anne jedhee qophiidha. Qophiis qabnaa qophaa'aas jirra. Mootummaan gara mariitti seenuun dirqama. Ofis baraaruu biyyas baraaruu yoo barbaade dirqama. Ala Itoophiyaan suni biitti suni amma booda waa lama hin dandeessu sirriitti dhima. Sirna abbaa irree gateetti ittiin baadhattu hin qabdu. Lola itti fufsiisuu hin dandeettu. This is almost law of physics amma biisanitti. Economy has collapsed. Economy collapse godhee waan jiruuf
godha keessa isin kaalaa gana waan biraa jettan keessa window maalifi is a consumer state ta'ee jira under Mallas it was at least a developmental state corrupt developmental state turte right now production hin qabdu is a consumer state that's consuming itself mootummaan gara mariitti dhufee lola dhaabuu baannaan baasiinsaa dabalaa deema galiinsaa dhaabbataa deema dhoowunsaan oolamu gara mariitti seenuun inuma dhidhiitatti malee gara mariitti seenuun dirqama jechuudha one way or another inuma seenu kanaaf qophaa'uu barbaachisa ejjannoon nuti qabnu maali sirriitti yoo nu dhaggeeffattan itti mari'anne itti qopheessinee deemaa jirra bara ela the war politics is over sirriitti dhimma politics of war is ending politics of peace is coming waggoota lamaan sadeen dabre kana keessatti sagaleen Oromoo politics of war keessatti illee absent ture politics of peace keessatti illee sagalee Oromoo hambisuudhaaf yaalamaa jira kana diidaa jirra jechuudha we demand a seat at the table kana gochuudhaaf kan socho'aa jirru in a nutshell gara humnoota hidhatan wajjin protocoli bataasaa qaba akka isin yaaddan kanatti sadarkaa lolli biyya sanii gahetti jaarsummaa abbaa gadaatiin Baqqalaaf Jawaariin jeeluu fi ibsaatiin wali ta'u hin jiru amma internationalized ta'ee jira conflictiin Itoophiyaa keessaa is no longer domestic is international why humnoonni alaas baay'ee keessa seenanii jiranii conflict illeen local conflict irraa guddatee full fledged civil war ta'ee jira kanammoo furuudhaaf akkaataa seera qaba sirna qaba principle jira kan ittiin hordofamuu qabu third party waliin filatu venue waliin filatu steepidha qaba truce irraa akkuma Tigraayitti argaa jirtan miti Tigraayitti truce temporary humanitarian truce some booda ceasefire some booda political negotiation jedhamaa deema maaltu barbaachisa simultaneous and multi-track process waan jedhamu barbaachisa kunis maali mootummaan humnoota isaa waliin walolaa jiran kana wajjin adda addatti marii eegala akkuma humna TPLF wajjin eegalen waraana bilisummaa Oromoo wajjis warra Gambeellaa wajjinis warra Beenishaangul wajjinis simultaneous but multi-track keessotti immoo kan godhamu nus kan godhamu hin jiraata jechuudha dhumarratti yoo biyyi kun kamil kaa'u taate waggaa tokko lama booda sadii booda traakiin adda addaa kun dhufee walitti dhufa it has become so complicated waan laafaa as ga'uu hin qabnetu yeroo ammatti baay'ee xaxamaadha dafanii amma lola kan dhaabuu baannaan immoo bara dhufu kanarra caalaa xaxama domestic warri biyya keessaa wal lolus lakkoofsi isaa dabalaa deema ispoonsarri alaas dabalaa deema bakkuma qabatanii gadhiisanillee rakkisuuf deema beektu kanaaf protokoolee hordofantu jira sanirratti hawaasa addunyaatti haasayaa jirranu ibidda gama tokkoon dhaamsitee gara biraatiin deema Oromoo waan taaneef waraana bilisummaa Oromoo buleen keenya waan ta'eef miti it's a matter of practicality Tigraayitti lola dhaabanii Oromiyaatti lola deemsisuun hin danda'amu in dhaabatu lolli akkasitti bifasanii kanaaf kan push godhaa jirru ከጉራቤ ማህበረሰብ የተነሳው ጥያቄ ክልልነት ጥያቄ ልጅትመት ጥያቄ መሆኑን ፓርቲያችን ያምናል ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ያለው መንግስትም ለመብት ተሟጋቾችን በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ መሄድ አለባችሁ የሀገሪቷ ሁኔታ በጣም ኤክስፕሎሲቭ ከመሆኑ የተነሳ ድሮ የህዝብ ጥያቄ ቨርቲካል ነበር በመንግስትና በህዝብ መካከል ነበር ከደርግ ምናልባትም ከኢህአዴግ ጀምሮ ገዢዎች እየተካኑ የመጡበት ነገር አለ ህዝባዊ ጫና ሲመጣባቸው ቨርቲካል የሆነ ጫና ሲመጣባቸው ሆሪዞንታል ኮንፍሊክት ይቀሰቅሳሉ ይሄ ከፍተኛ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ መንግስትም ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረው የክልል ጥያቄ ለማፈንም ሆነ ህዝብ የማይፈልገው መንገድ ለማያስኪያድ መቻኮል የለበትም በተረጋጋ ሁኔታ ህዝብን በሚያሳምን ሁኔታ መሄድ አለበት ታጋዮችም ሀገሪቷ ክልላችሁ ህዝባችሁ ያለበትን ነባራዊ ውስብስብና አደገኛ ሁኔታ በመረዳት የክልልነት ጥያቄ የዞን ጥያቄ የወረዳ ጥያቄ ሌሎች ጥያቄዎችም በተረጋጋ መንፈስ እንዲሄዱ ካልተደረገ በሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት መቀስቀስ በጣም ቀላል ነው ማቆም ግን በጣም ከባድ ነው
ኢትዮጵያ አሁን ያለችው የበጋ ሳር ነው፣ የበጋ ሰንበሌጥ ነው። እሳት ትንሽ እሳት አገር ያዳርሳል። ስለዚህ በጥንቃቄ እንዲኬድ ልንጠይቅ እንፈልጋለን። ወጋ ሶዶማ ሲምቦልቹ በርባደን ጋፊ የዱፊ ረቢ ከሰ ጅራ ደጋፊን ጋፋ ቀሮኒ ቀብሶ ጋፋ ነው ኩማ ለማዲ ደመቲ ሲርና ሰንቡሱ ደም ነው ከሮራ ባፈን ነው ጀር ወጋ ሸንታው ቡልቹ ከሮራ ባፈታ ቱራን እስሉ ፉሊሽ ቢየሰኒት ወጋ ሶዶማ ናሚ ተኮስተ ፓርቲን ተኮነን ቡልቸደ ከራም ደመን እንጀራናን ወጋ ሶዶማ ወንቲ ቡልቻኑ እንጅራቱ ሰኒትምና ወራ ቡልቹ መቲ ወሪ ወንቲ ቡልቻኑ እንጅራቱ ታምኒ አካሲ ታው እንደው nu yana kasi iyannu no nu wagga soddoma irratti yo rabbi nu gargaare ummata keenya rabbi gargaare lola nu ra dhaabate wagga soddomatti maal lallabe itanu abalu angorra jirami wagga soddomatti maali fi lolli wagga lama biyyatti wagga soddoma duba deebise jira wagga soddoma irratti deebine bakka san ga'uun keenya iyyuu shakkisiisaadha isinitti himaan haala amma jiruun kanaaf jarri mootummaas illuuzinii achi keessaa bahuu qabu. This illusion is a crazy illusion. Halli qabatamaan biyyi sun keessa jiru waan hawwii akkasiitiif nama fiduu miti. Warra isaan duraati irraa barachuu qaban badii ofiitiin makaraa isaan fidan ofirratti uummata ofii irratti ilaalaa. Keenyas kanarraa of baratanii deebi'uu qabu. Jawaar uummata Oromoo dhagaye ka jetteefi nan dhagaya bar. Sis nan dhagaya. Kaffalla keetis jiru nan dhagaya ofis nan dhagaya garuu waan si gammachiisu sitti himuun kaati jettus dhagaye ka ummanni biraa jedhus dhagaye waan hin barnootaan qabu waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima kun si gammachiisuu dhabuu danda'a ani garuu si bashannansiisu as hin jiru ani ela disa harka disa ummata miliyoonan baasee jira hin dandamu soo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee jira ani faaruu hin barbaadu faarfamee nagayee jira bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomin du'aa isaa hin beeku sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan ummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an ani waa meeqa keessa dabreera waan nan hojjedhe je waan hin baradhe hojitti raawwadhee osoo agartan hojjedhee agarsiiseera hojjedhe gaafsanillee osuma akkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu opidiyootu ergeedhan duula meeqa godhame wanto ko madaw doli kasu banne dino gafan Stanford University sene wanto ko babarreso egalu hayyon Oromo didemi waytaan akan Stanford ra ari amuf abban isa nama fit ajre abban ki bar qaada duwe barresani duran bar I never took it personal and I don't take it personal waqi rabbi ogana umu sabakana wa bus yedeti hamadan de buseer gara fulduras karan itti amane warra waliin aman wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u ummata hin dhaggeeffanna ummata irra deemne hin dhaggeeffanna garuu waan popular ta'e qofa I was a populist I have done it bar I know how to do it halli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populismiin hin hojjetu populismin abiyyin bakka geessi agartanii jirtan I will tell you amma kan barbaachisu nitti himu it requires honest serious conversation san immoo godhaa jirra waan akkana televizyinii osoo hin ta'in quba qubatti hayyoota keenya wajjin manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra ammallee hin goona haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceessuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha waa'ee walabummaa Oromiyaa irratti
yeroo tokko waan hogganni birallee hin jedhin jettu bar hogganni Oromoo Oromiyaa hin fottoo isinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatina rabbi jedhaati even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diigna hin fottooksina this is negatives nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu gaafan aktivistii ture humna gama lamaraa jiru qabadhee deemu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya garuu hoggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene nuyi Itoophiyaa tokko taate ta federaalawaa taate sabni Oromoof saboonni biroo ittiin uf bulchan biyyammoo waliin bulchan jaaruu barbaanna ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u kan hoggaa jennu garuu ummataa murteessinee humnaan irratti feena miti yaada faallaa jiru sun bilisummaa qabaachuu qaba kabajamuu qaba ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma biyya Itoophiyaatiif sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka sabaaf sablammoonni itti uf bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha ka maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhan yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhan ilaa isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu san qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna nu qabsoo nagayaatti amanna isaan qabsoo nagaa hin hojjanne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru akkasii miti nuyi akka paartiititti tooftaa fudhannee jira tooftaan biraa dogongora jennee amannu garuu why don't you give us credit biyya xiqqooma wayaa nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii cinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu where you san qofa miti bar dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet ba'ee shiftaa miti it's not a rebel without cause it is a rebel with just cause the government must sit down and negotiate jenne finfinnee teenye diaspora teenye mi bar finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana we know what we're doing garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee sanii miinetti of eeggannoo godhaa because we know what's going on hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna walitti hin naqinaa leave them alone do I have to say the details no waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira waan nama qoqqoodu waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira mun beeyna bar taa keessaa kana nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessuuf nama walitti naqa isinitti hima kanaaf how about you put your money where your mouth is put it there action speaks louder than words okay whatever you do don't be destructive force whatever you do don't be destructive force nuyi karaa itti amanne jira yoo dandeessan gargaara yoo dandeenye karaa hin ta'a jettan san gargaara garuu negative energy ila nuyi ummata keenya keessa jirra ummata keenyatti gaddeebina waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu it's not your dollar no we want the dollar but it's not the most important
The most important is toxic energy nutin ergina. Ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne. Summii itti gadi hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromumma. Show your love for your brother and sister. Show solidarity. We need to think very carefully. የችግሮቹ ውስብስብነት አብይ ብቻውን ሊፈታው አይችልም። የችግሮቹ ውስብስብነት እንዳው የሚያበዛው ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ ነው። የዛሬ 4 ዓመት እድል ነበረው ለማድረግ። አሁን የተዋናዩ ብዛት የውስጥም የውጭውም ተዋናይ ብዛት የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሴኩሪቲ ክፍተቶች ስፋት የሁሉን ተሳትፎ ይጠይቃል። የገዩ ፓርቲ ተሳትፎ ደግሞ አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ገዩ ፓርቲን በማግለል ባሱን ከጫካ እናወጣለን የሚለው የሚያሰራ አይመስለኝም። እኔ ሆነስት ነገር ነው የምነግራችሁ። They have to be forced to be part of the solution. They don't have to be begged. ሲቹዌሽኑ ዴማንድ ያደርጋል። አሁን ምንም ደግሞ አማራጭ የላቸው። የኢኮኖሚ ኮላፕሱ የተለያዩ ነገሮች የነሱን ተሳትፎ ይጠይቃል። ግን አሁን እንደሚሉት 30 ዓመት እንገዛለን እንደዚህ የኢትዮጵያ ብልጽግና በእነሱ ስር እየመጣ አይደለም። የኢትዮጵያ መከራ ነው የመጣው። The best Abiy can do for Ethiopia is in the war. ሌጋሲ መታወስ ከፈለገ አብይም ብልጽግና በዛ ሀገር ውስጥ እስካሁን ያደረሱትን በደል እስካሁን ያመጡትን ቀውስ የዛን ህዝብ መካስ ከፈለጉ ጦርነት ማቆም ግዴታ ነው። ጦርነት ካቆሙ አትሊስት ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት እንችላለን። ካልሆነ ግን ያጥፍቶ ጠፊ ፖለቲካ ነው የሚሆነው። እዛ ላይ ማበረታታት አንፈልግም። የሽግግር መንግስት ሌላው ተያይዞ የሚመጣ ነው። የዛሬ 4 ዓመት ስለ ዲሞክራሲ ነበር የምናወራው። አክቹአሊ የዛሬ 2 ዓመት ስለ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ነበር የምናወራው። አሁን ስለ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ማውራት አልችልም፣ እኔ አልፈልግም። ምክንያቱም ወደ ኋላ ሄደናል። አሁን የፒስ ሮድ ማፕ የሰላም ሮድ ማፕ ነው የሚያስፈልገን። ሀገሪቷን ከገባችበት ብዙ ጦርነቶች አትሊስት ሲዝ ፋየር ከተደረሰ በኋላ ከፒስ ሮድ ማፕ በኋላ የሽግግር ሮድ ማፕ ይመጣል። ግዴታ ነው ወደዛ መግባት። አቮይድ ሊያደርጉት አይችሉም። ተመርጠናልና እንደዚህ ዳዝንት ወርክ። ስለዚህ የፒስ ሮድ ማፕ ሊኖራቸው ያ ደግሞ የነሱ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ኮንትሪቢዩሽን ያስፈልጋል። ከዛ ፒስ ሮድ ማፕ ውስጥ የመጀመሪያው መሆን ያለበት በትግራይም በኦሮሚያም ያለውን ጦርነት ሲዝ ፋየር ላይ መድረስ አለባቸው። መልቲ ትራክ ቅድም በኦሮሚያ ስገልጸው ነበር። መልቲ ትራክ የሆነ ከትግራይ ጋር እየተደረገ ያለው ድርድር ሳይመልቲነስሊ ከኦሮሚያም ጋር ኦሮሚያ ካሉ ኃይሎች ጋርም በኒሻንጉል ካሉት ጋርም ማድረግ ያስፈልጋል። እነኚህ ትራኮች አንድ ላይ ሄደው ሜቢ year 2 years from now አንድ ላይ ይመጡና ናሽናል የሆነ ሮድ ማፕ ራሽናል የሆነ ኔጎሺዬሽን ውስጥ መግባት እንችላለን። ፕሊዝ አሁን ያለው ነገር ቲዮሬቲካል አይደለም። ውጪም ያላችሁ አክቲቪስቶች እንደ ድሮ አትዩት። በጣም ኮምፕሊኬትድ ዌቭ ኦፍ ኮንፍሊክት እየተፈጠረ ነው እዛ ሀገር። የተዋናዮቹ ብዛት ከ2 ዓመቱ ስናይ አሁን በጣም በዝቷል። የዛሬ ዓመት ደግሞ ይሄን ጦርነት ማናቆም ከሆነ የዶሜስቲክ ተዋናዩም የኤክስተርናል ተዋናዩም እየጨመረ ነው የሚሄደው። ተዋናዩ በጨመረ ቁጥር ውስብስብነቱ እየጨመረ መፍትሄ ለማምጣት እያስቸገረ ነው የሚመጣው። የትግራይ ወንጀል አሳነሳችሁት፣ አላሳነስ ነው። እኛቸው እጃችን በካቴና ታስሮ ፍርድ ቤት ቆመን
አንሰማም ይሄን ፍርድ ቤት አንሰማውም የትግራይ ሴቶች እየተደፈሩ የትግራይ ህዝብ እያለቀ አንሰማም ይሄ ፍርድ ቤት ብለን እኮ ረግጠን የወጣን ሰዎች ነን we are principled in our stand ነገር ግን አሁን ተነስቶ የሚነሱ ነገሮች አሉ ለማሳነስ ሳይሆን ችግሩ ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም ያለው ተስፋፍቷል አማራ ክልል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል አፋር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው ቤኒሻንጉል ጉዳት እየደረሰ ነው ቅማንት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው ስለዚህ ሆሊስቲክ የሆነ በነገራችን ላይ አይሶሌትድ የሆነ የትግራይን ጉዳይ በአይሶሌትድ መልኩ ለማያዝ ይፈልጋል መንግስት ስህተት ነው ብለን ነው የምናስበው ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሀገራዊ የሆነ መፍትሄ ካልታሻ በስተቀር የትግራይን ህዝብ ይጎዳል ትግራይ መሰረተ ልማቱ ወድሟል ያ መሰረተ ልማት መልሶ ለመገንባት ትግራይ ብቻ ተኮር ፖሊሲ ሊያስኬድ አይችልም ሀገራዊ ፖሊሲ ለውጪዎች የምንላቸው ምንም እንደብቃቸው ነገር የለም ሀገራዊ ስትራቴጂ ሊኖር ይገባል ኮምፕሬሄንሲቭ ፒስ ፕላን ሊኖር ይገባል ከዛ ጀምሮ ሲስፋየር ጀምሮ ሪኮንሲሊዬሽን እያልን እንቀጥላለን ስለዚህ በዛ ነው መታየት ያለበት እንጂ የትግራይን ለማሳነስ ስለ አፋር ስንናገር ስለ አማራ ስንናገር ስለ ኦሮሚያ ስንናገር የትግራይን ለማሳነስ ሳይሆን የችግሩ ውስብስበትና ጥልቀት ለማሳየት እንደሆነ ነው የአዲስ ማህበራዊ ሶሻል ኮንትራክት ያስፈልጋል አዎ ምክንያቱም ከአመሰራራቱ ጀምሮ አሁን የምናያቸው ችግሮች በኢህአዴግ ጊዜ መለስ ብሌም ይደረጋል በመንግስቱ ጊዜ መንግስቱ ብሌም ይደረጋል አሁን ደግሞ አብይ ብሌም ይደረጋል yes there are big problems የአገሪቷ ችግር ግን ከስር መሰረታው እየተንደባለለ እየተወሳሰበ ነው የመጣው ስለዚህ ጦርነት አስቆመን አዲስ ማህበራዊ ግንኙነት መደራደር አለብን አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ሊኖረን ይገባል ምን አይነት ሀገር ይኖረን ምን አይነት ኢኮኖሚ ይኖረን የስልጣንና የሀብት ክፍፍያ በመመልኩ በድርድርና በስምምነት መሆን መቻል አለበት አለበለዚያ እንትን ነው የሚሆነው የኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ ሪሊ ኦሮሞ በዚህ ይታማል እንዴ ባይብል ላይ እኮ መጀመሪያ ያመፀው ኦሮሞ ነው ሌላው ሲያጨበጭብ እኮ ያመፀው መጀመሪያ ኦሮሞ ነው እኛ እኮ ነን ተረኛ እየተባልን እንወቀሳለን እንጂ የመጀመሪያው ብትር ያለፈው በእኛ ላይ ነው መጀመሪያ የተቃወመው የኛ ነው ኦሮሞ ነው የተቃወመው ሉጋሚት ይረን ከሁሉም ቀድሞ በዚህ ማለት ከሱ አትችሉም ልንከሰስ አንችልም በዚህ we will not accept this እንደ ዱሮ የዛ ሀገር አሰራር ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ዳቦ እስከበላ ድረስ እኔ ያስገሳው መኖር ይችላልው ማለት እንችል ነበር እኮኛ የአብይና የብልጽግና ጥፋት ትርፉ ምን እንደሆነ እናቃለን የህዝባችን መገለል እንደሆነ ስለምናቅ ለህዝባችን የሚያዋጣው ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ነው ዲሞክራቲክ ፕሉራሊዝም ነው አምባገነን አይደለም የማንም የበላይነት አይደለም ብለን ከሁሉም በፊት የተቃወምነን አሁንም ቢሆን ለሀገር የሚበጀው ለህዝብ የሚበጀው ምንድነው ብለን ነው እንጂ ይሄን ያለ ነው ከኔ ስልጣን ላይ ስላለ የሚለው አይደለም ያ እኛን አይመለከትም ኦሮሞ በእንቱ ሙርቴሳ ሀየቴፍ ኦሮሞ ሙርቴስ አከ ወገናት ይገሩ ኦሮሞ ከሲታው ከና ጀደ ያደ ኢየሱስ ሞ erga bakiyya jechuudha waliin dhaa deemuun barbaaduuti waliin dhaa waan itti dhamanne gaaf duraa dubbadhee bar waliin dhaa oromo wanni sii fayyadu gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin gama nageenyaatiin ka sii fayyadu tokko lama sadi jennee lafa keenya har'as lafa keenya borus lafa keenya filannollee kanumaan dorgomna har'allee kanumaan deemna jechuudha kanaaf nuti akka paartiitti veeg taanee deemuu hin barbaadu we are a political party we are a political organization we are a partisan organization oromo daf imammanni dinagdee imammanni siyaasa imammanni nageenya kana jenne lafa keenya oromo yoknurra fudata kabiramo kana miti yada sanin deeffata jechuudha ka the question about women participation is legitimate that the women participation in the leadership is almost non-existent we tried you know what the problem is for women to participate in cell world politics, particularly in Ethiopian politics, is the most dangerous thing.
let alone in opposition politics, even in the ruling party, the humiliation our sisters go through every day is unbearable. That's why women are far away from leadership. Akka ummata biyya san keessa jiraatutti eegan galeen arge waan kana isinitti nima. Rakkoon mana hidhaatitti qofa osoo hin ta'in jireenya isaanii keessatti paartii biyya bulchuu keessatti bar dubartoonni achi keessa jiran gaafii nutuu akka oppositionitti hin gaafatamne gaafatamu. Waan isaan salphisu, waan isaan xiqqeessu. Kanaaf akka barbaannutti dubartoota hirmaachisuun baay'ee ulfaataadha siyaasaan biyya guddataa jiranii kun. Kana justify gochuu miti. Environmentii dubartoota tiksu, nurture godhu uumuu qabna. Fakkeenyaaf amma hojii raawwachiisuu keessatti dubartii cimtuu tokko qabna. Dubartii cimtuu qabna, damee seeraa keenya hoogganti. Central Committee keessatti ittiin gara 20 akkas ta'uu qabna. 50 ta'uu qaba ture. Isaayyuu hollachaa goone sinitti himna. Because we know the kind of brutality that takes place in the system. Kanaaf sanin nu hubadha. I'm not trying to justify. Garuu dubartoota akka dhiirota cimsinee hoggansa kana fudhachuu qabda, hojii kana fudhachuu qabda jennee ugginee itti deemnutti dubartoota keenya riskii akka fudhatan. I don't want, waanan obboleettii xiyyaaf hin barbaanne obboleettii biraatiif hawwuun baay'ee natti ulfaata sinitti hima. Kanaaf waa'ee social contractiin kaasee waa'ee Eertiraan bilisoomte, Tigraay bilisoomte waan bareeddu kaafte. Then what? Eertiraan bilisoomte miti Itoophiyaarra. Amma booda rakkoo Itoophiyaa salaam aleikum nagatti jedhee deemanii miti. Itoophiyaan rakkoo Eertiraa ta'uu dhiifte? Eertiraan rakkoo Itoophiyaa ta'uu dhiifte? Hin dhiifne. Eertiraan bilisa baate rakkoo hamaa keessa turte. Amma immoo Eertiraan immoo Itoophiyaadhaaf rakkoo taate. በአማርኛ ልበለው ይሄንን ምክንያቱም ሲሪየስ ኮንቨርሴሽን ያስፈልጋል። እህቴ ጠየቀችው ኤርትራ ነፃ ወጣች፣ ቀጥሎ ትግራይ ነፃ ትወጣለች፣ እኛስ ነው ሪሊ ነፃ ወጥተዋል ወይ? የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ኢትዮጵያ ከሚባለው ውስብስብ ጨቋኝ ሲስተም ራሴን ገላገልኩ እፎ ያለ ኢትዮጵያ የኤርትራ መሆን ችግር መሆኗን አቆመች አላቆመችም? በ5 ነው በ6 ዓመት ውስጥ ተመልሷ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ገቡ። ማአት ሰው አለቀ፣ ኢኮኖሚው ደቀቀ፣ ለ20 ዓመት ሲጅ ውስጥ ቆዩ። ኤርትራ አሁን ለምሳሌ ኤርትራ እንድትሄድ የፈቀዱት እነመለስም ሌሎቹ በቃ ከእንግዲህ በኋላ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ችግር አትሆንም የሚል ግምት ነበራቸው። ኢት ኮንቲኒው ኤርትራ ኮንቲኒው ቱ ቢ ፕሮብለም ፎር ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ኮንቲኒው ቱ ቢ ፕሮብለም ፎር ኤርትራ። the same will happen to others too. የትግራይም ጉዳይ ቢሆን እስቲ ኬርፉል ክሪኤቲቭ ሶሉሽን ሊያስፈልገን ይሻላል። አንዳንዴ ዲቮርስ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። ሜቢ ሜሪጅ ካውንስሊንግ ሊያስፈልግ ይችላል። እኛ እንደ ኦኤፍሲ ለህዝቦች የሚሻለው መገነጣጠልም አይደለም፣ ዩኒተሪ ሲስተምም አይደለም፣ ፌደራላዊ እውነተኛ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ነው ስንል አስበንበት የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ የኛንም ሀገር ታሪክ የቅርብና የረጅም ጊዜውን አስበነው ነው። ለህዝቦች የሚሻለው አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ቢመጣ ነው። ኦሮሞዎች ከነተ ያዱ ቀብደን ዋንጀኑ ከናው ለፉ አካኔ ሜርቃናኒ ከየቻይሩ ማልቱ አክመ የነ ወኒ ቀብሶፍኑ ኑፊ ሚቲ ኢልማን ኬኛፍ